كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تكنيك بجمع بغنغان مفتن جيشادا قوبي المحرمات يوكوتا صدومي تربة فرغين جرة akka gartee waa'ee haraaminaa dhala nyaachuu ribaadhaa dubbachaa jirutti immoo qooda afurirra geenye jiraan wajji deema. duuba dhala nyaachuu kan waan hamaadhaaya barzakhattillee akka azabamu akka laga gartee dhiigaa laga guddaa akka layni guddaan bishaaniin guutamutti laga dhiigaa keessa daaku namni dhala nyaatu daakee oguu xarafatti achi bahuudhaa kadhe dhiiga kana keessa tokko gartee malaayikaan qarqara afaan lagaa dhaabbatee qarree lagaa dhaabbatee dhagaa itti gadhiisaa jira. dhagaa gartee hadiisa nabii keenyaatti sallallahu alaihi wasallam fayulqimul hajar dhagaa kana afaan keessatti darbee afaan keessa buusee bakki inni irraa dhufe walqixa galaana dhiigaa kana keessatti ibsa jedhan Allah subhanallah. achirraa ka'ee ammas daakee akka nama bishaan daakuutti daakee kun xarafitti bahe fuudhee dhagaa itti galakkisee fayulqimul dhagaa gartee afaan keessa buusa afaan keessa dhabu fuudhee achi deebisa hanga ilaa qiyaamaan taatutti warri dhala nyaatu akkasumatti galaana dhiigaa laga dhiigaa kana keessa daakaa jira. Rabbina jedhan hawaasu waan akka nama sodaachisu dubbii hama waan irraa gartee nama baqachiisuu jechuudha. akkuma san lubbuun nama rabbiif guyyaa akhiraatti amanee dhala kanarraa fagaachuu qabdii waan kanarraa dheeysuutu barbaachisa. wayajibu an tanfirra nafsul mu'mini min haadhihi alkabiira badii guddoo tanarraa qalbii nafse mu'minaa baqachuutu isirraa barbaadamaa isirraa eegama. waan tastashcira qubahahaa fokkina isiidha dirretti beekuu qabdiyya wanitu waan fokkatture jechuu. وحتى الذين يضعون أموالهم في البنوك الربوية اضطرارا وخوفا عليها من الضياع والسرقة ينبغي عليهم أن يشعروا بشعور المضطر. نمني قرتي بانكي لد العمل بيسان جر حركته qabeenyi isaa guddaa mana kaawwan kan taane na duraa badaa takkaanii hatamaa jechuurraa karakkatu yoo ta'e baankii dhalaa malee ganda isaa yoo hin jiraatin akkam godhaa baankii madhalaa san kaayeet an maallaquma kiyya qofa naa kennaa jaan an daleessinii irraan barbaadu kunoo maallaquma kiyya keessan bira kaayadhe qofa naa kaayaa jee tartiiba saniin oofaa jechuudha. sanumaa akkasitti kaayachuun isaa akka nama rakkatee rakkinni daangaa itti bahee cinqii keessa seenee tokkotti uf beekuu qabaaya irraa gammadee gartee ittiin gammaduun hin barbaachisu. kaman yaakulul meeytata oo ashadda akka nama beela'ee beelte ajjeesuu kaatee baftii nyaatu hogguu beelti halaa karraan isin geesse baftiillee nyaadha halaal isinii goone ka rabbiin jee gartee isinii laaffifne kajeessan akka nama baftii horii ufiin du'e beelte ajjeesuu kaatee nyaatuu tokkotti uf laaluu akkatti uf hisaabuu akkatti uf herreguu qabaa nama su'e. hogguu karaa ittiin irraa futtaafatu arge hunda furmaata ofirraa godhee irraa gartee achi bahuu barbaachisaa. maa istighfaarillaahi ta'ala wasaa'ili ijaadil badiili maa amkan yeroo hedduu rabbii keessan araarfadha. namni baankii dhalaa maallaqa kaayattan bakkuma feetanittuu jechuudha rakkinaatu akkasuma godhettanii karaa saniin dalagachaa jirtan hedduu yaa rabbi nutti araaramiyyaa qabeenyi keessan guutuun khatara keessa jiraa jechuu bakka gartee hamtuu keessa seenee jiraa jechuudha. rabbi araarfadhaa ganamaa galgala astaghfirullah yaa rabbi keessanitti booya badii keessa jirtan dogoggora keessa jirtan jechuudha. hogguu furmaanni tokko isinii argame bahaa irraa dafaati. ولا يجوز لهم أبومان فديو غافتشون دندو مطالبة البنوك بالربا بانك الربا كم فدني إسان تتنا كتبه إسان تتنا إده مال قبا إسانين دي سوان جو ياده وجي فدتشون انتهو يجو. بل إذا وضع لهم في حساباتهم تخلصوا منه في أي باب جائز تخلص الله صدقه فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. يوم مالك كيتي وجي بانكين سيكن نتو وقسم فوتيرا waan gartee hanga dhalaa san qarshii takka illee ittiin hambifnetti
fuutee miskiinaa kennitaa jechuudha. Ooma takkaa kennitaa jechuudha. Ooma gartee dhoowwan qabni takka irratti baaftaa jechuudha. Ati immoo takalluu sadaqaa osoo hin ta'in irraa waan takka irraa waan badduu takka ofirraa achi baasuu jedhama. Sadaqaan halaal irraa malee hin taatu rabbiin bareedaadha waan bareedduu malee qulqulluudha waan qulqulluu malee hin keebaluu jechaatu jira. Nin sadaqadhan jettu ofirraa hin achi baasaa waan fokkattu jetteetuma tokkoma kakaraa deeme yaamtee kennitaaf jechuudha. ولا يجوز لهم الاستفادة منه وما لك دلا كبان كنسي كنيته قم تقول له اتفايدون انتو بأي نوع من الاستفادة ما لك هيك خيات تربوسني وقوسي كنن تكو تك حاجات كله كيس نقولين لا بأكل ولا شرب ولا لبس ولا مسكن ولا نفقة واجبة لزوجة أو ولد أو أب أو أم نياتشون انتو رغون انتو وفتشون انتو منانجارتشون تكوان أفتن انتو ما وميشا مناتن بتشون انتو jaartii ilmaan haadhaa fi abbaan masruufuun hin ta'uu jechuudha. Nama alagaa rakkataa karaa deemu tokko yaamte kennitaaf inni karaan gabaabaan kana jechuudha. Waan sitti hin dhihanne jechuudha. Waan gartee duraan abbaa keetii baatirraa baaftu, ummaa keetii baatirraa kafaltu kanaanin cufa yoo jettee mala baaftee hin ta'u jechuudha. Yoo ijoolleetiin gartee daftaraa kophee hin bite jette hin taane jechuudha. Haajuma takkallee haajaa ta'e takkallee ogeessan oolchin jechuudha. ولا في إخراج الزكاة غرين نمات على سن كزكاة كنو جراي خسارة دكونس زكاة ذات سنباهنة قلت ذات زرام بانيجم ولا في تسديد الضرائب كفلتي غرتي موتم ماداتني سكفلا خجي غرتي كجبيرا كفلو كقرات كفلو كوان أددا كيرا منا كيرا إفا في بشان مالك أدلا سن را كفليو هنتان سنس سريدان ونسون حقا أتتفاي دويته فايدة غرتي إفانس فايدة متا كيتي بشانس فايدة متا كيتي ke halal ke itti rabaasu qabdaa yookaan jiruun ta'e hundi dhala sanii walitti laakamte jechuudha maallaqa dhala kafaluun taatu. ولا يدفع بها ظلما عن نفسه حاجة همتو تك ظلمي تك تسقط غبو كنيته سلا زينو maallaqa dhalati waan baddu mabadduun cuban jettee yoo kennite yoo hin ta'u jechuudha. Zulmii isiidhaan ofirraa deebisuun hin ta'u yaa maallaqa dhalati. وإنما يتخلص منه خوفا من بطش الله جل وعلا. Akkuma rabbiin irraa sin qabne akka irraa sin gaafanne ofirraa qulqulleessita sadaqa sin jamtu isiin ofirraa qulqulleessu waan fokkattu ofirraa achi darbuu jamti fuuteetuma tokko kennitaa jechuudha. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.